sifa baay'eetu fedhameetu akkam jirtu waaqa laatiif haa galatu waaqayyo haa eebbifamu hundumaa keessattiin hundumtuu yeroo qabaadha sagalee waaqayyo wanta fedhe raawwata yeroo wanta baay'ee ilaalanii akka namni yaada garaa ofii har'a jiraatanii boriif yaanna borduwwaa miti waggaa dheeraadhaaf karoorri namaa yaada akkuma ani isin yaaddan jechaadha. Nama kaleessa jiraasa argan har'annaa du'eera jedhamee himamu baay'ee tokko nama gaddisiisa du'a obboleessaa irratti baay'ee tokko garaan baay'ee namatti dhaga'ama nama sookaneessa amanuudhaaf illee dhugaadhaa hidhanii fudhachuu baay'ee namatti tolu wanta baay'ee tadeemtaa du'a kana maatiinoo amma miidhamu namni inni lafaallee har'a poostii godheeti har'a suura isaa siifachuu waan baay'ee garuu haati ammam akka ulfaatuu fi ammam akka nama dhukkubu dubbachuu waan hundattuu barri kun ulfaataadha waan ta'eedhaaf namni too deemutu dhaabbiidhaa ola deemaa karaa tafaa jira yaa obboloota koo amma jirrutti wal jaalannee amma jirrutti waaqa sodaannee otoo jiraannee gaariidha sababni isaa lafa addunyaa kanarra amma turamu ilaalamaa jira har'an jirra boruun jiru har'an jirra waaqa duubaa kan har'a du'aniif bor du'anii isaa hin beekamne keessaa wanti nuti jirruufu kanaaf iyyuu yeroo hundumaa yaada garaa fi jijjiirrachaa fuula waaqayyo waliin immoo jibbuu dhiisu sababni isaa jibbaa waan baay'ee ta'a mana boruu dhabuu jira waan ta'eedhaaf addunyaa kanarra yeroo gabaabduuf jiraanna garuu mana bara baraa kan harka namaa hin hojjetame sanuuf qophaa'ee jannata keessa immoo bara baraan kan jiraatamu jechaadha kanaaf iddoo sana akka hin dhabnee fi har'a fannu karaa keenya karaa qajeelaa fo'annee irra deddeebinu waan inni waa gargaaru du'a obboleessa keenya baay'ee garaan kun agadde baay'een gaddeera dhaloonni hundumaattuu baay'ee taphatu nama bor'eessa gaa'ee dhukkichuudha firee hin buufne wanta baay'ee tafa kana bichaa miti hedduutu jira innaa waaqee naa waltanii saadini naquu qaati tiraasii mataa koo jala naakaa ila luqqeettoo kana irra naa shukkaasaa na waraana kanaa waraanu kaadhoo koo maali anaa ni gooftaa du'eera waaqa diimtuu na agarsiisa kan biraa akkamsi godhaa na gaafattaay maaliif wallaaltee anaa kophee sooressaa kaatu anaa makiinaa sooressaa qabatu argitee beektaa anaa dhukkuba sooressaa dhukkubfatu malee amma keessa bee taayifoodii qaba daambisaanii qaba garaacha qaba sukkaara qaba zayitii qaba utaalloo qaba na isinitti maalu gosa nyaataa miti yookaanis mi'a suuqii miti hundi isaa dhukkuba gosa dhukkuba anaa nyaatu guutaa eeyyoo firoottan isaa maatii isaa hundaaf jajjabina haalaatu hunda keessan illee saba hunda keessan waaqni isinaa jajjabeessu garuu anis bor akkas har'a naafuu borsiifuu jedha kanaaf bor wanta akkasii akka namarra ga'u hundumtuu jireenya akka jiru duunis hin jira du'anii immoo du'a boodas immoo jireenya akka jiru namni itti yaaduun ilmi namaa hin eegama namarraa hin barbaachisa jechaadha akkatti yaan waaqni naaf isinaa gargaaru baay'ee waan gaddeef yaada gabaabduu kana qabadhee kana bahee jabaadha jajjabina waaqni hunda keenyaaf haa laatu.